Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa naa dhufuu baga nagaan dhuftan isinan jedha. Nyaata kuukizii akkamitti akka dalaganii walumaan daawwanna jechuudha. Nu hordofaa akkaataa itti dalagamu jechuudha. Sahaana tokkoon fidattanii inqulaalii ni cabsitan. Inqulaalii fidattanii achiin booda inqulaalii akkaataa itti hojjettan kuukizii bareedaa kan nyaata goggogee jechuudha. Guyyaa bareedaa akkaan namatti tolu jechuudha. Isa inqulaalii fiddanii akkanatti itti godhattanii sukkaara wajjin jechuudha. Kubbaayyaa tokko sukkaara itti naqattanii waliin dhooftan jechuudha. Baking powder itti godhattanii soqidda. Sirriitti sukkaarri akka inqulaalii wajjin walitti makamu gootanii sirriitti waliin dhooftan jechuudha. Maaliif akka sukkaarri sirriitti inqulaalii wajjin onnaa jedhuuf jechuudha. Achi zayitii kubbaayyaa gimmaasha isaa itti naqattanii jechuudha. Fiddanii waliin ammallee sirriitti waliin dhooftan jechuudha. Aannan illee fidattanii kubbaayyaa tokkotti naqattanii wayita zayitii waliin dhooftanii eega jettaniin booda aannan kubbaayyaa akkuma agartan kana itti naqattanii ammallee jechuudha. Kubbaayyaa kana aannan kana ammallee sirriitti waliin dhooftanii waliin maktan jechuudha. Waliin sirriitti maktanii yoo jettan bareeda ta'a jechuudha. Maaliif itti gootanii baara jechuudha. Soqidda itti godhattanii waliin dhooftanii jechuudha. Achi duqeetii ni fiddattan jechuudha. Akkaataan isin baking powder kana itti godhattan baking powder bareeda. Maaliif akka bukoo isaa onna jedhuuf jechuudha. Kaameraallee itti godhattanii jechuudha. Achi duqeetii fiddanii duqeetii kubbaayyaa lama itti naqattanii achi booda suutaan itti dabalataa waliin dhooftanii jechuudha. Haga isin dalagdaniitu jechuudha. Yookaan isin kana caalaa dalaguu dandeettanii yookaan immoo kana xiqqaallee dalaguu dandeettanii jechuudha. Akkaataa isin itti dalagdanii jechuudha. Maaliif inni guddaa yoo ta'e yaa onnaa isaatti dabaltan sooqe waan isaa waan itti dabaltaniif jechuudha. Yoo immoo xiqqaa ta'e xiqqishuu dalagdan jechuudha. Innaa akkasitti waliin suuta jettanii itti walitti maktan jechuudha. Walitti maktanii akka inni bukoo bareeda isiniif ta'u jechuudha. Suuta itti gootanii akkasitti waliin geettanii jechuudha. Waliin geettanii bukeessitanii kanatti bareeda jechuun akkas akka inni isin jalaa furdate waan isin jalaallee qabee akka hin jenne akka bareeda ta'uuf jechuudha. Akkaan malee akka inni wal fudhatuuf jechuudha. Itti dabaltanii yoommoo sirriitti isin yoonnaa jechuu baate itti dabalattan jechuudha. Ni bukeessitan akka inni dafeetiin bukaa'u akka inni wal qabatu akka inni isiniif yoo hin addaammatna jettan akka sirriitti isinii addaammatamu jechuudha. Akkanatti bukeeffattanii xiqqoo muraasaan booda hin laaltan jechuudha. Akkanatti akkaan malee bareedaadha. Itti fayyadamaa mana keessanitti waanuma xiqqoodhaan sa'aatii xiqqoo keessatti akkatti bukeessitanii keettanii yoo jettan innillee ni bukaaya. Achi booda immoo daqiiqaa muraasaan booda ni hojjettanii jechuudha. Daqiiqaa muraasa keettanii هذا واحد دبولة 5 دقيقة دبولة keettan كدب jechuudha. إن Achi شاء الله booda بلا بينا baastanii شغالين gizeenni bukaayee 5 دقيقة كدب كان هذا برجع akkaan كلجونا لو bareedaa من ta'ee أكليا akka isiniif ba'uuf jechuudha. Hojjetanii mana keessanitti itti qopheessitanii yoo jettan hedduu namatti tola. ماشي أبورير كل شبتي Jechuudha. هذا كفيدنا هالجوا كفيجب كيسو جوست Wallahi كميت bareeda كميدا jechuudha. كفيدنا ماشي Akkanatti qopheeffattanii madda macaa fidattanii addaammattan suuta jettanii akka inni hiikkataa deemuuf jechuudha. هذا وبوبسي يعني وبوبسي Akkanatti سيعني akka أود inni يهمبو argitanii
hiikkataa deema jechuudha. Isiniin dhibu waa tokko jechuudha. Maaliif duqeetii irratti waan irra jiruuf duqeetii sun akka inni walitti hin qabamne isiniif godha jechuudha. Addaan akka isiniif deemu isiniif godha jechuudha. Inna akkasitti irra deddeebitanii isa addaan maxxanii achi booda albee fidattanii hin murattanii kun akka sirreessitanii gara hundaanuu walqixa godhattanii jechuudha. Akka isin dhibnee fi gara hundaanuu walqixa godhattanii jechuudha. Achi booda yoo inni walqixa ta'ee itiniin addaan maxxanuu keessanii beeytanii zayitii irra kaa'attanii zayitiin haa o'uu hin dheedanii jechuudha. Isa kana immoo akkanatti eega murattanii booda albee fiddanii albeedhaan tartiiba isaatiin akka inni wannaa jedhuuf jechuudha. Akka inni tartiiba isinii qabu qirtsii akka isinii godhu jechuudha. Akka isin jedheetumaan muramee hin jenne tartiiba isaa eeganii murtanii bareedee jechuudha. Hin bareeda dammoo yoo tartiibaan murtanii ibidda keessa yoo ga'amullee qirtsii isaa bareedaa ta'eetiin isinii dhufaa jechuudha. Saniifuu waan akkanaa akkasitti gootanii murattanii jechuudha. Akka inni walii hin qabannee gootanii jechuudha. Maashaallah hedduu bareeda. Mana keessanitti akkanatti sa'aatii muraasa keessatti jechuudha qopheeffattanii sahaanii gubbarratti daraddarattanii achi booda irratti fayyadamuu ni dandeessanii jechuudha. Inni daqiiqaa muraasa hin keettanii sahaanii gubbarratti jechuudha. Achi booda zayitii itti ooffattanii jechuudha. Zayitii eegi jedheen booda irratti dhaqattanii akkanatti qopheeffattanii jechuudha. Batalee ramadaana keessa akkanatti qopheessuun bareeda. Maaliif gizee soomaa waan gogaa yoo nyaatan qaamni namaallee xiqqoo fi aga tokkonnaa jedha jechuudha. Akkanatti gizee sa'aatii salphaatiitti jechuudha. Waan xiqqishuudhaan mana keessan babbareechifattanii nyaata ajaa'ibaa kana ijoollee teessaniif maatii keessaniif qopheessitanii itti nyaachisuu hin dandeettanii jechuudha. Hedduu namatti tolaa jechuudha. Itti fayyadamaatiif ilaalaa isinin jedha. Warroonni like subscribe nan goone subscribe like na godha warroonni maatii kiyya hin taane maatii kiyya ta'a isinin jedha. Warroonni isinitti hin tolle koomantii jalatti naa barreessaa. Warroonni isinitti tolellee koomantii barreessuu keessan hin dagatinaa isinin jedha. Asumaan koomantii keessan ni eegaa jechuudha. Maatii waliif ta'a isinin jedha. Maatii waliif ta'ana. Nyaanni kun kunoo akkuma agartan kana akkanatti hojjetamaa jira. Nyaanni hedduu namatti tola. Qirtsii ajaa'ibaa qabateetiin jira jechuudha. Akkuma agartan kana ilaala. Qirtsii bareedaa tokko qabatee taa'ee jira. Kanatti akkuma agartan kana jechuudha. እና ከላስኖ አማ አከነቲ ፋይና ካተኒ ብልቻቴ አከነቲ በሬዴ በሄ ጅራ ጀቹዳ ካን አከኒ በሬዱካ አኩማ አጋርታን ካና ሄዱ ነመቲ ቶላ ሄዱ በሬዳ ጀቹዳ ኢሲኒሌ መነ ኬሰኒቲ አከነቲ ቦተኒ ፈየደሙ ኬሰኒ እንደገና ሲነዘዳ ወሮን ኖርዶፍተና ጋማ ላይክ ሰብስክራይብ ነጎዳ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ቪዲዮ ብራቲን ሀገ ወላ ገሩቲ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ